kabajamtoota daawwattoota chaanaalii YouTube kiyyaa akkam nagaanaa jirtanii torban guyyaan akkamitti isiniif darbaa jirti. Egaa daawwattoota keenya har'a wanta haaraan isiniif fide wanti haaraan kun maalidha? Jireenya gaarii jiraachuudhaaf wanta 10 nu barbaachisa. Jireenya keenya keessatti jechuudha. Especially namoonni jechuudha biyya alaa jirtan, biyya keessas jirtan jechuudha. Especially warreen biyya alaa jirtan hojjettanii dhuftaniitu jireenya gaarii, jireenya dansaa jiraachuu barbaaddu waan ta'eef isin hunduu wanta kurnan kanan isinitti himaa wanta kurnan kana jechuudha muuxannoodhaan akka na daawwattaniin isin jedha. Egaa daawwattoota keenya sanaan duratti jechuudha warreen anaaf haga ammaatti maatii naan taane jechuudha YouTube kiyya irratti subscribe, share fi like gochuusa akka hin raafane information isin fayyadu jechuudha. Isinifan gadhiisa waan ta'eef isin hunduu maatii naaf ta'a. Information YouTube kiyya na hordofaa isin jira. Tole kara mata duree keenyatti gaddeebinu. Egaa daawwattoota keenya jireenya gaarii jiraachuudhaaf wanta 10 nama barbaachisa. Inni kana keessaa inni tokkoffaa maal nama barbaachisa? Jireenya isin hunduu jireenya gaarii jiraachuu barbaaddanii jireenya san keessatti tokkoffaa nama hin jibbin onnee kee qulqulluu godheedha. Nama hin jibbin onnee kee qulqulluu godhi jechuun maal jechuudha asirratti? Nu hunduu jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha. Yeroo ammaa kana nu hunduu nama jibbuu hin qabnu, nama jaalachuu qabna, wal deeggaruu, wal guddisuu qabna, onnee kee qulqulluu gochuu qabda. Especially waaqni illee si jaalata. Nama yoo jaalatte namni sun deebi'ee si jaalata. Onnee kee qulqulluu gochuu qabda. Wanta qabdu san jechuudha namaaf firaa ta'u, wanta qabdu san namaa kennaa ta'u jireenya salphaa ta'e jiraachuu qabda jechuudha. Inni lammaffaa immoo omaa hin yaadin waaqatti amanii jedha. Jiruuf jireenya keessatti jechuudha daawwattoota keenya isin hunduu jiruuf jireenya keessan keessatti omaa yaaduu hin qabdanii waaqatti amanuu qabdan jechuudha. Waaqatti amanii jedha. Egaa isin hunduu jechuudha wanta hojjettu san jechuudha yookaan wanta hojjechuu jalqabdan san jechuudha sirnaan salphaatti jechuudha hojjechaa ta'u waaqa keechan kadhachaa ta'u jechuudha. Osoo keessi keechan garaa hin jabaatin osoo keessi keechan wanta badaa hin yaadin jechuudha waaqatti wanta hundaa kennitee ta'u yaa gooftaa koo wantan hojjedhe kan ati naa eebbisi wantan hojjedhe kan ati naa eebbisi mortuu falfaltuu narraa qabi jechaa ta'u jechuudha. Halkanii guyyaa isin hunduu jechuudha osoo omaa hin yaadin waaqatti amanaa ta'u jiruu keessan jiraachuu qabdan jechuudha. Inni sadaffaa jireenya salphaa ta'e jiraadhu. Jireenya salphaa ta'e jiraadhu jechuun maal jechuudha? Isin hunduu yeroo ammaa kana jechuudha yookaan makiinaa guddaa mana ijaarradhee ta'u makiinaa guddaa makiinaa irratti makiinaa bitee ta'u makiinaa irratti makiinaa bitee ta'u kan jedhu nama baay'eetu jira. Nama muraasa osoo hin ta'in nu hunduu ni yaadna. Anillee nan yaada wanta akkanaa kana. Garuu jechuudha jireenya salphaa ta'e jiraachaa ta'u waaqa kee galateeffachaa ta'u nu hunduu akkuma beektan yeroo ammaa kana jechuudha. Idmeen aga 50 yookaan 60 70 inni kun isa dhumaate jechuudha. Jireenya addunyaa kanarraa jechuudha jireenya kontiraataa waan ta'eef nu hunduu wal jaalachaa ta'u wal kabajaa ta'u jechuudha. Jireenya ta'a salphaa ta'e jiraachaa ta'u waaqa keenya galateeffachaa ta'u waaqa keenya illee gammachiisaa ta'u jiraachuu qabnaa jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya inni bira baay'ee yoo kennite baay'ee argatta. Inni kun jechuun maal jechuudha? Baay'ee yoo kennite baay'ee ni argatte jechuudha. Tokkoffaa keessa kee qulqulleessa ta'u. Lammaffaa qarshii yoo qabaatte. Sadaffaa sooressa yookaan immoo habtaamii yoo taate jechuudha wanta qabdu san nama dheebuteef dheebuu baasa ta'u nama beela'eef beela baasa ta'u nama huccuu hin qabneef huccuu kennaa ta'u jechuudha. Yoo addunyaa kanarratti jiraatte waan dhugaas hin jedha waan illee si ilaala halkanii guyyaa onnee keessa ilaala waan ta'eef ati kan kana godhaa jirtu kun jechuudha. Waan halkanii guyyaa si faana jira. Kanaafuu jechuudha yeroo hundaa ati jechuudha yoo kennite yeroo hundaa ni argatte jechuudha. Egaa wanta kana nu hunduu godhuudhaaf yaaduu qabna halkanii guyyaa jechuudha. Inni biraa yeroo hundaa seeqi yookaan kolfuu qabdaa jechuudha. Yookaan immoo kolfuu gammaduu qabda yeroo hundaa. Kana jechuun maal jechuudha? Qabeenya qabdu sanii kolfuu homaa aaruu hin qabdu, homaa yaaduu hin qabdu.
kolfaa ta'u zanaa jechaa ta'u osoo sin dabbarin jechuudha halkanii guyyaa fataa jechaa ta'u jechuudha namoota wajjin wal jaalachaa ta'u dhugi jechaa ta'u fataa jechaa ta'u nama jaalachaa ta'u jiraachuu qabda jechuudha. Isinii galee inni torbaffaa nama jaalalaa ta'uu qabda. Nama jaalalaa ta'ii jiraadhu. Fakkeenyaaf amma jechuudha ati jechuudha nama jaalalaa ta'ii jiraadhu jechuun tokkoffaa wanta qabdu san kennaa ta'u waaqa kee galateeffachaa ta'u nama kinoo fakkeenyaaf nageenya waaqayyoo si gaafate jechuun nageenya waaqaa san jechuudha gaafachaa ta'u jaalala gaarii kennaa ta'u wal jaalachaa ta'u wal deeggaraa ta'u wal guddisaa jiraachuu qabdaa jechuudha. Kanaafuu nama jaalalaa ta'ii jiraadhu jechuun namaan wal loluu hin qabdu jaalalaan nama san kabajaatu jiraachuu qabdaa jechuudha. Inni 8ffaa yeroo hundaa nama waaqaa kadhataa ta'e halkanii guyyaa ganama yookaan yaa gooftaa koo nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi jechuu qabdaa. Galgala yoo galte yaa gooftaa koo nagaan nu oolchite nagaan na bulchi jechaatu halkanii guyyaa waaqa nama galateeffachaa ta'uu qabda jechuudha. Waaqa halkanii guyyaa gammachiisatu isa kan na uume si kan haga ammaatti addunyaa kanarratti jechuudha na bulchaa na jiraachisaa jirtu si waan ta'eef ati halkanii guyyaa galata siif haa ga'u jechaa ta'u waaqa galateeffachaa jiraachuu qabdaa jechuudha. Namni akkanaa kun ni argata homaa hin dhabu jechuudha. Waaqa yoo halkanii guyyaa yoo galateeffatte halkanii guyyaa ni argatta homaa hin dhabdu. Qarshii ni argatta. Wanti hunduu si harka jira jechuudha. Waaqa halkanii guyyaa sirnaan yoo kadhatte nama yoo jaalatte keessi kee qulqulluu yoo ta'e ati jechuudha nama guddaadha nama jaalalaati jechuudha. ስለዚህ inni 9ffaa beekumsa kee namaaf firi. Inni waanan jechuudha. Inni ijoon kana waan ta'eef isin hunduu jechuudha jaalala keessan namaaf hiruu qabdan jechuudha. Uma beekumsa kasii kennu waaqa addunyaa kanarratti kan dhufte tokkoffaa waaqatu si fide waan ta'eef beekumsa illee kasii kennu isa waan ta'eef nama badaa ta'uu hin qabdu. Beekumsa kee nama hiraa ta'u isin galee beekumsa kee nama hiraa ta'u nama wal jaalachaa ta'u halkanii guyyaa waaqa kee galateeffachaa ta'u jiraachuu qabda jechuudha. Inni 9ffaan inni 10ffaan yeroo hundaa waaqa si'ii hin irraanfatin jedha. Yeroo hundaa waaqa irraanfachuu hin qabdu. Ati kan amma na dhaggeeffachaa jirtu YouTube kee kan daawwachaa jirtu jechuudha. Waaqa halkanii guyyaa galateeffachuu qabdaa. Inni ijoon kana isin galee addunyaa kanarratti jechuudha. Tokkoffaa jaalala si barbaachisa. Lammaffaa amantii si barbaachisa. Sadaffaa amantii itti amantu sanii waaqa kee halkanii guyyaa galateeffachaa ta'u jechuudha. Namoolii waliin jiraattu jechuudha. Naannoo tokko keessatti namoolii wajjin jiraattu jechuudha. Abbaan eenyu nama gaarii dhaabe abbaan eenyu nama gaarii dhaabe akkasiin jedhan yaadni kee wanti kee hunduu jechuudha halkanii guyyaa akka nama gaarii taatu akka wanta kee wanta gaarii akka haasaan akkuma jedhame nu hunduu nama gaarii ta'uudhaaf jechuudha. Of sirreessuu qabna. Nama jaalalaa ta'uu qabna. Nama jireenya akka salphaa goonee jiraannu jechuu qabna jechuudha. Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Halkanii guyyaa nama gaarii ta'uu qabna walumaa galatti jechuudha. Keessi keenya qulqulluu ta'uu qaba. Kanuma isin dhaggeeffattoota yookaan immoo